Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Obboleeyyan akkam fayyaa nagaya keessanii jirtu jabaattu si'ooftu hordoftoota Foozee Zaakir akkamii alhamdulillaahi rabbil aalamiin ani fayyaa nagaya kiyya. Yaa jamaa gara jabina uummata Itoophiyaa kana namichi kuni in du'e jedhanii nam tokko yaanii ajjeesanii akkasitti rukutanuu ajjeesanii jedha. Kun immoo hin duune jira jedhama yaani. Allah waa ajjeesanii dhiisanii hin beekne kana wanti miidiyaalee gaa dabalatan dhabdu mii uummata keenya kanama tokko kana huumaa agiree ta'anii nama miiqaan akkasitti cafaqanu kana adaraa rabbii maaluma jettan. An uummanni biyya keenyaa kun uummanni Itoophiyaa kun maalumaaf garaa walii hin laafne maaliif qalbii walii hin cabne uummata akkami silaa qoyyaa mujiizaadhuma wallaahi ka ajaa'ibaa. La hawla wala quwwata illa billah yaa rabbi yaa gooftaa koo garaa keenya akkuma namaatti nuuf laaffisi wallaahi jechuudha. Uummanni keenya sun akka bineensaatti garaa walitti jabaata akka bineensaatti jechuudha malee akka ilmoo namaatti yaani hin yaadanu. Mii bicuudhuma siittiin dhagahamu mubaalii hattee jedhanii nama guddaa kana jechuudha. Nama meeqa ta'anii ijoolleen shabaabni hundi kun duukaa isaa fiiganii akkasitti rukutanii. Wallahi biyyattii Itoophiyaa sana takka wallahi bismillah wallahi biyya tanatti itti deebi'ullee akka tokko nama yaaddeessa. Biyyuma bakka maadiri biyya akkamii uummata akkamii sila uummatichi kun uummata akkamii sila. Ani kana dura yaani viidiyoo kana jara Somaalee qofa yaani kan hojjetu yeroo danuu jara Somaalee kunillee baay'ee tokko baalageedha wallahi uummata Somaaliyaan akkatti sodaadhu. Takka argeen beekuu qaamaanii Somaalee jedhamu kana yaani viidiyoo majaraa kana gullaalee bakka baay'ee tokko maal godhan jirrillee akkuma kana yaani nama danuu wayii ta'anii nama tokko rukutanii jechuudha. Keessumatti nama Oromoo kan mucaa wayii dheengadda fa'aa nama guddaadha laa mucaa isa biyyee mituu hin taane geppoomoo maal irratti waan akkasii irratti wal lolanii jedhanii yaani baalee ta'e wayiitti namni suni nama Oromooti jechuudha. Namni meeqa ta'anii subhaanallah wallahi viidiyoo sana ani Facebook irratti ilaalee bakka guyyaa gaafa sanaa wallahi jireenyu mana jibbisiisii ajjeesanilleedha. Ajjeesanii ka'aniillee billaa fudhatanii hundi jiraa jechuudha. Nama meeqa ta'anii wallahi subhaanallah utuu argitan yaa jamaa billaa kanaa ilaa akka nama ilaamee lafa kana yaani waraanuutti. Gara jabina akkanaa akkamitti sila ilmi namaa subhaanallah akkamitti akka kana garaa jabaate jarri nama meeqa ta'anii nama tokkittii sana jechuudha. Wallahi utuu viidiyoo sana argitanii jireenyuma kana isin jibbisiisa beeyte nama meeqa ta'anii jechuudha nama tokkittii sana akkasitti ajjeesan hatta ajjeesanii ka'aniillee ala namuu maalitti gochuuf akka jarri ta'e Allahu aalami wallahi ajjeesanii ka'aniillee jechuudha. Ammallee subhaanallah jismii isaa kana fayyaa waraananii fixan. An sana aaroon argu yaa rabbi namni kun nama akkami silaa hayawaana moo nama moo maali gara jabinni addii kana yaani wallahi gaafa sana bakka jireenyuma akka tokko na jibbisiisee guyyaa gaafa sana bakka achumaan saatuma sana Facebook kana dhiisee na jibbisiisennaan utuun boo bakka namti kun maaliif akkatti garaa walitti jabaatamee nama homaa sana ta'anii rukutanii waraananii namicha sana kuffisanii ajjeesanii yaani ajjeesanii ka'anii maaliif akka sana waraanu ajjeesanii ka'anii namicha du'e bar itti deddeebi'anii wallahi billaa kana lafatti goggoca'anii jismii isaa kana fayyaa dhiiga kana qofa godhanii jechuudha. Subhaana rabbii kalaqa sabaa samaawaati yaa rabbi yaa gooftaa koo ati uummata keenya akka akkanatti garaa walitti jabaatu kana yaa rabbi giidoo qabdaa laaffisi yaa gooftaa koo. Yaa Allah yaa Kareem wallahi jireenyuma biyya keenyaa kana akkasigaa jechuudha. Uummanni keenya illee har'aan tanaa nama Oromooti kaades utuma haatee yaani nama kana qabanii harkaa fudhachuu danda'anii ammallee mooseeratti dhiyeeffamee harkaa fuudhuu hin danda'ama kanuma jechuudha. Sanuu viidiyoo waraabbatanii baga waraabanii viidiyootti maaliif hin fayyaddi namni hundi amma irraa haasa'u jira jechuudha. Akka sanatti duukaa fiiganii viidiyoo irraa waraabaa nama meeqa ta'anii subhaanallah nama meeqa ta'anii nama tokkoon kan akka kanatti rukutan
Mee uummata akkamii silaa nama akkamii wajjiniin Oromoodha yeroo jennu wallaahi billaahi bakka ani maa arfe namni akka keetii kun yeroo akkatti garaa walitti jabaatee akka sanatti warreebee jedhu yaa rabbi yaa gooftaa koo wallaahi qiyaamaan maadire qiyaamatas dhiyaatti fakkaata. Akka tokko yaani waa jireenya kana gulaaltu akkaataan itti namni wal jibbu kuni maa arfe yaani wallaahi nama sodaachisa. Jibbaa dilee kana geesse jechuudha akiira. Yaani ilma namaa bicuudhuma sii qalbiin sii cabuu dhiisee yeroo akkanatti reebdu wallaahi maadire ani maa arfe wallaahi. Mee viidiyoo sana ilaalaa nama meeqaan akka jarri duukaa fiigaa jiran mee ilaalaa nama meeqa ta'anii nama tokkittii kana duukaa akkatti fiiganii jechuudha fiiganii reeban. Maali silaan jedhan namni biyya keenyaa kun maaliif akkatti garaa walitti jabaata angaafinan koo kanuma. Uummata garaa waliin laafni uummata wal jibbuu wala bakka maatirii wallaahi uummaticha sana keessaa ba'uuni wallaahi jechuudha. Yaa rabbi yaa gooftaa kun nagaadhuma buusi du'aa'ee cimaa isaa barbaada. Rabbiin nagaa nutti buusu biyya keenyatti. Yaani of nama jibbisiisa wallaahi yeroo tokko bakka yaani ofuma si jibbisiisaa beeytee yeroo namni akkanatti yaani mikinaata malee wal fixu. Yoo seera ta'es kan keenya faayidaa hin qabu wallaahi. Maaliif yeroo danuu milishaalee akkatti nama tumte uuma bicuusiitiif jechuudha. Uuma bicuusii balleessinaan walga'iilee dhaquu didde jettee akka barbaadde namatti taphatti. Poolisiillee waa danuu isaa yeroo danuu jechuudha. Maa poolisiin akka barbaade akka waan maalii nama reeba miti. Yeroo biyya kanatti hin jiru bara. Yoo ati waa balleessite yoo ati waa balleessite jechuudha biyya namaatti seeraan si qabanii mana seeraa si geessanii si qoratanii wanna sana ragaa wajji yoo irra gahanii akka seeraatiin adabamta. Kan keenya yoo poolisii ta'e si reeba yoo nama ta'e si reeba. Hundinuu bakka aangoodhuma dandeettiidhuma ilaamee dandeettiidhuma bakka yaani walirratti agarsiifachuu akka ijoollee sabiyyii wayii akka ijoollee daa'imaa wayii. Lakki boollaa uummata akkana garaa jabaatu uummata akka kana yaani subhaanallah rabbiin illee ofirratti hin sodaanne kana wajjiniin ani Oromoodha jechuullee akkuma tokko nama qaanfachiisa. Wallaahi keenya immoo qobaadhuma ta'e kan keenya biyya namaattis wal nyaatti ka biyya jirtus wal nyaatti. Maaliif akka ta'e Allahu aalam. Maaliif akkatti wal jirabbii wal nu jibbisiisee walitti nu xireesse Allahu aalam. Qaalitti Masirii dhiyoo kana akkasitti miidiyaa kanarra baatee gaafiif deebii sana gaafatamte yaani akka uummanni Itoophiyaa wal jibbuu wal qoqoodanii jettee akkasii Tigraayiin Oromoo Amaaraa midhaan jettee akkasitti nu lakkoofte jechuudha. Akka nutti wal jibbinu nu himte sana. Gaafa sana ijoolleen keenya dhaqanii viidiyoo irratti waraabanii qaalitti mataa gadi garagalchanii nu Itoophiyaan tokko nu Itoophiyaa qaalitti nu gaasii jette kan keenya uummanni jechuudha. Hatta ilaa kunoo namichi kun Oromoo sanuyyuu immoo sawaa Oromummaa minaaminiyyuu dhiis nama guddaa akka kanaa ishii utuu namni tokko rukutee ammallee sin dhibu beeyte nama meeqa ta'anii nama tokkittii kana akkatti deebi'anii duukaa fiiganii garafani. Wallaahi ani suuruma kana qofa iskiriinshuutii godhee irratti waraabaa jira malee wallaahi otoo argitanii jechuudha fuulli isaa kunillee akka malee bakka nu ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu akkasii obboleeyyanii wallaahi rabbiin nagaa nutti buusu rabbiin nuti garaa keenya nuuf laaffisu rabbiin uummata akkatti garaa walitti jabaatee karaa hundarratti bakka akkasitti wal jibbee jedhu kana wallaahi rabbiin haqa jeelchu jenna malee wanti jedhan tokkittiin hin jiru. Nama harkaa badaa beektanii maaliif akka uummanni akkasitti walitti jabaate jedhu subhaana rabbii.